Oromiyaatti maqaa qawwee isiniif binne jedhuun qonnaan bulaa bifa haaraan saamaa jiraachuun dhagamaati jira kan jedhu Jowaar Mohaammed yaada gabaabaa maxxanseetii jira. Amma dura maquma qawwee bituu kanaan maallaqa guddaa funaananii uummanni achi buutee keessan dhabuu keessa beektonni himaatii jiru. Dirqamni nageenya eeguudha kan mootummaati. Sababoota uummanni gibira kafaluuf keessaa tokko mootummaan nagaa isaa akka eegsisuufidha jedha. Marree erga uummanni gibira kafalee booda qawwee binne nagaya keessan eeyna jechuun adeemsa akkamii jechuun gaafata. Mootummaan Itoophiyaa yoomi as rakkoo qawwee qabaateet ummataan bitaa jechuudhaaf dirqama laata gaafidha gaafata. Maqaa qawwee binnaatiin ummatarraa maallaqa sassaabuun bu'uura seera kamiyyuu waan hin qabneef jecha ummanni kafaluu hin dirqamuu jedha. Gochi saamichaa kun balaaleffatamuu fi dhaabbachuudha qabaa jedha. Oromiyaatti maafiyaa mootummaa ofiin jedhu maqaa bittaa qawweetiin ummata irra maallaqa funaanaatii jira. Ganda keessa deemanii namuu bitatee of eeguudhaaf dirqama jedhani. Akka seeraatti nagaa ummataa eeguun dirqama mootummaa akka ta'es dubbachuudhaan wanni gibira kafalaniif keessaa tokko ijoon nagaaf tasgabbii mootummaa irraa argachuudha jedhani. Haa ta'u malee mootummaan qawwee bitadhaatii of eegaa ummataan jechaa jiraachuu Oromiyaa qofa keessatti agarree jedham. Qawwuma sanuu bar harkatti siif hin kennanii jedham. Duubee kafaltee eeggattaa jedham. Ammas feetee otoo hin ta'in dirqiidhaan duubee kafalteeti eeggattaa jedham. Kun ammoo qoosaadha. Qoosallee qoosaa akka malee guddaatii miti boo jaa Jowaar Mohaammed. Kanaan dura bara 2012 maafiyaan Oromiyaa qawwee isiniif binne jechuudhaan ummata irraa qarshii miiliyoona 600 funaanuudhaan kilaashii 45 fi shugguxii 7,000 binne raabsina jedhani. Haa ta'u malee qawween takkittiinuu ummata bira hin geenye jedham. Bara 2014 ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuutiin wal qabate ajandaan kun miidiyaa hawaasaa irratti kaanaan Fiqaaduu Tasammaa qarshii miiliyoona 600 kan ummatarraa guurame kana herrega raayyaa ittisaatti galchine qawwee eeggachaati jirra jedheeti ture. Garuu qawween takkallee ummataaf hin kennamne qarshiin ummata nyaatame achumaan hafee jedham. Ammallee dubbiin dhagaamaa jirtu tun sanirraa addaa mitii jam. Mana irra deemanii ummata irraa qarshii funaanaati jiru. Maqaan bittaa qawwee ta'ullee kaayyoon isaa saamichaa quba qabaadhaa jedham. Ummanni garuu dubbii tana ofirraa diduudha malee jedham. Warri qawwee fudhachuu fedhii qabdan ammoo yoo kan harkatti isiniif kennan taate irraa fudhadhaa jedham. Sanaa achi maallaqa keessan shilingii takka ittiin kenninaa jedham. Kuni qawwee 100,005 jechuudha. Armaan dura kilaashii 45,000 fi shugguxii 7,000 binna jedhanii qarshii miiliyoona 600 saamaniiti turani. Kuni ammoo qawwee 100,005 waan silaa ta'uudhaa quba qabaadhaa waan jedhu obbo Jowaar Mohaammed guyyaa irraan kanaa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansuudhaan dhimma kana irraa dubbataniitiin jiranii. Gama biraatiin dubbiin qawwee walitti fudhatanii wal balleessuudhaatuun akka malee hammaattee waan jirtuuf yeroo ammaan kana raayyaan ittisa biyyaa jechuudha hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa jeneraalonni tokko dubbachuu eegalaniitii jiranii. Hanga ammaatti gaa viidiyoon 2-3 mul'ateetiin jira kan jeneraalonni kana booda dhiiga ilmaan namaa haala kanaan Itoophiyaa keessatti wal gannaquun dhaabbachuudha qaba. Mootummaan kun rakkoo isaa fi qaama bosona jiru gidduu jiruu fi kan biraatillee haa ta'anii warra wajjin rakkoo qabu kana gatta'anii mariidhaan hiikkachuudha qabanii waan jedhu irratti dubbachuu jiranii. Keessaafu jeneraalli tokko guyyaa kaleessaa kan yaada kaaseetiin ture dhimma kanarratti nuti eeydota biyyaati malee mootummaan akka fedhetti fedhetti nu ergachuudhaaf mirgallee hin qabu. Nuti kan ergamnuuf ummataa fi biyyaa fi ergamna nagaa biyyaa eegsisuu irratti hojjenna malee biyya qofa keessatti dhiiga walii gannaquu osoo hin taane biyya alaatillee deemnee dhiiga dhangalaasaatii turre. Amma booda garuu dhiiga dhangalaasuun kun gahee jira dhaabbachuudha qaba. Mootummaan rakkoo isaa furmaata mariidhaan fiduu qaba jechuudhaan jala muree himeeti jira. Gaa inni kuni maqaan isaa eenyu jedhama? Jeneraal Birgeedar Jeneraal Kabbadaa Raggaasaatii jedhama. Viidiyoon kaleessaa akka malee faffacaatii ture irratti agartaniitii jirtan jenneeti abdannaa. Viidiyoo isaa irratti mootummatti dhugaa jirtu dubbateetiin jira. Ayja keessan fudhannee biyya keessaa miti biyya alaattillee yookaan biyya namaatillee deemnee dhiiga dhangalaasaatii turre. Ammallee itti jirra garuu kana booda wanni kun ni gahaa je'eetii jira. Nuti eeyduu biyyaati malee eeyduu mootummaatii fi ergamtuu mootummaatii miti jedheetii jira. Dhiiga wal dhangalaasuun gaheetii jira je'eetii jira. Dhaabbachuudha qaballee je'ee jira. Rakkoo keessan mariidhaan furadhaa jechuudhaan dhugaa jirtu itti himee jira. Yaadni kun kiyya qofaa miti yaada raayyaa ittisa biyyaa guutuutii quba qabaadhaa jedhee warra guyyaa san marii irratti argame kan akka obbo Taaggasoo Caafoo dabalatee hooggantoonni gurguddoon olaanoon bakka jiranitti uummata kana harka dhoosee wanni inni jee kun sirrii jira jechuudhaan gaa harka dhaanii jiranii hayyee gaa eegaa harka dhootanii wanni gurbaan kun jee gartee gaa waan dhugaati waan seeraa jee waan nagaa buusuu dubbatee mootummaan nagaa buusuu qabaadha kan inni dubbatee harka dhootanii fi jirtan hundi keessanuu
kanaafu obboleeyyan kiyya nagaa uummataaf buusadha. Namoonni baay'een guyyaa kaleessaa viidiyoo kana akkuma dhaga'een dubbiin jeneraalticha kana akka malee taatee fi dinqisiifachaatiin oolanii dhugaa akka dubbate ragaa bahuudhaan mootummaan kun yoo kan qalbii qabaa'u taate haasaa jeneraaltichaa kana hojiirra oolchuudha qaba jechuudhaan yaada kennataatii jiru. Guyyaa har'aan kana garuu Abiyyi Ahmad masaraatti yaamee jedhamaatii jira. Masaraatti yaamee takkaa jiilchuudhaaf takkaa immoo biyyatti dabaluudhaaf yoo fedhan ijjeessallee beeyte takkaa immoo biyyatti dabaluudhaaf yaamee jechuudhaan namoonni baay'een yaada irraa kana taati jiranii namicha kana akkana ajjeefne maaliif mootummaan nama yaada akkanaa isarratti dhiyeessu nama gartee waan akkanaa kana dubbatu hin barbaadu waan ta'eef jeneraalticha kana ajjeesudha mala ummanni Oromoodhaa qalbiidhaan quba qabaadhaa. Gurbaan kun ilma Oromooti. Gaafii kana mootummaaf dhiyeessuun isaa waan sirriiti. Rakkoo ummanni gaafataa jiru rakkoo ummanni keessa jiru tana furmaata gochuu kan barbaadu taate qawweedhaan osoo hin tahin mariidhaan qofa ta'uu dandahuudha qabaadha. Gaafiin inni achi gubbatti kaasee jarrileen harka dhaafii turte haa ta'u garuu Abiyyi Ahmad aareetii masaratti yaammatee jechaa dhageenyee jirra. Abiyyi Ahmad waan inni godhuudhaaf deemu Allahu aalami yoo barbaadanii hucciisaa kanaaf ummanni Oromoodhaa quba qabaadhaa jechuudhaan namoonni baay'ee yeroo ammaan kana suuraa isaa kana faffacaasatii jiranii jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhimma jeneraalticha kana ilaalchisuudhaan galgala kana oduun achirraa baate akka jettutti namoonni keessa beekan hoggaa himan jechuudha. Kaabbutaa afaan oduu arganne jedhanii dhiyeessan yeroo himan jechuudha. Ganama har'aan kana Abiyyi Ahmad jeneraalticha yookaan jeneraal Kabbadaa Raggaasaa jechuudha biiroo isaatti yaamuu isiniif himneeti turree jedhama. Ergasii immoo dhimmicha hordofaati turree odeessi waajjira sanii arganne akka jedhutti Abiyyi jeneraalticha akkuma Shimallis Seheeti sodaachisuudhaaf yaalaatiin ture jedhanii haa ta'u garuu jeneraaltichi boodeem jeetti achi hiiqee kaabbutaa yeroo yaada isaa kaa'u itti achi siiqee boodeem maal jaasa jeetti achi hiiqee dhageenya. Achi booda ammoo reeffatee jaan Abiyyi Ahmad gurbaa iyyatti babaasu agarraan haay kuwwaa kana daraniiti yaaboo kuwwaa gurbaan afaan hin sodaachiseef waa kana jalaa callisuu miti kana daraniiti hogga jiru aboo akkasii miti dhaggeeffadhaa yaaboo mootummaan Oromooti balaa qalaa jeegaa itti kijibuuf yaale biyya Itoophiyaa tana gartee misoomsaa akka jiranii fi finxaaleyyii Oromootii fi finxaaleyyii Amaaraa misoomicha gufachiisuudhaaf hojjechaa akka jiranitti himuudhaan yaaboo rabbii iyyaatiin gargaaramnaa minjeeti kadhachaa ture jaan TV faana irratti nu bahi waan gartee misooma koridariitii fi waan misooma saraa kana fa'aa dhaadheessi akkasitti wanni yeetii waboo fi faannoo tana gartee likkii isin galchina jecha itti dhaadadhu naamin jeeniti gaafatee jecha dhageenya jirra. Jeneraal Kabbadaan garuu calliseetuma dileenni odeessu laalaa ture jedhanii keessa beektonni akka odeessanitti akkana jedhanii maaltu akka deeme hin beeku garuu mariidhaaf masaratti yaamee jedhanii mariidhaaf isa kophaa isa namtichi sodaachisumaaf yaama namni inni ittiin dhaadatin namni inni gartee yoo waan akkanaa godhuu baattan akkanan isin godha jee ittiin dhaadatin hin jiru jecha obbo Jowaar Maamaffarraa dhagaati turree kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya jeneraalticha kanarratti waan ammatti ta'e hin agarree garuu akka malee iyyatti baasuu haasanitti inni illee iyyatti baafnan dubbiin Abiyyitti dubbiin garagaluu Abiyyi akka malee muddamee akka malee rifatee jedhanii maaliif jeneraaltota namni kuni jeneraaltota waraanaati. Jeneraala waraanaa jechuun birgeedii meeqaa meeqa nama hogganu quba qabaadhugaa saboo idaa nuutu kabajaasi godhee yaaduma nuti jaba baasuu barbaadda nuti ergamtoon teeti jeeti ofirraa wanni jeen jedhanii du'allee nama sodaatuu miti jaan gurbaani haa ta'u garuu hin beeyne waan deemaa jiru Oromoon gurbaa kan ammallee eegaadhaa jechaa jirti. Waan akkasiiti mariin isaan taasisan jaan iccitiin achirraa baate waan akkanaatiin garuu Allahu aalamii iccitii tuni hagamta akka dhugaadhaa wanni beekameen jiru garuu Abiyyi Ahmad masaratti yaameetii ture yookaan isaa fi namoota biraatillee kataa'u taateen beene garuu kophaa isaa yaamee jechuu dhageenye jirra. Waan akkasiiti Abiyyi Ahmad biroo jimmaanii daawwata yaameetii eegamaa haaluma kanaan guyyaa kaleessa irraa eegaluudhaan jimmi baatee akka ispaaltii tareedu gochaatii turan jedhanii hedduutan ammoo waan Dr. Tsaggaayee kana namoonni baay'een babarreessaa jira. Dr. Tsaggaayeen haasaa tokko taasise haasawni Dr. Tsaggaayeen taasise kun Itoophiyaa tana boo inuman jissa jaa barre Itoophiyaa tana inuman jissa jaan hin beekne qottoodhaan itti jiran isaa qotaa jiran isaa innis Dr. Tsaggaayee araarsaa jedhanii jira beektaa tokko afaan Amaaraa kanaan waa tanaxxanu tokko jira Awustiraaliyaa tana keessa numan jissa jechaa jira beektaa Itoophiyaa tana garagalchuu malee jechaa jira. Yaaboo Itoophiyaa tana jissinii taa'e uummata keenyaa wajjijigaa jechaa jira namoonni baay'ee yaada irratti katabaniiti waan akkasiiti. Tsagish joorfaa wajjin walitti deebi'aa mari'adha amma rabshaa akkanaa tana dhaaba rabshaa kophaa horiitanii wanni jettan tana dhaabaati. Hayyoonni Oromoodhaa gata ta'a wajjin mari'adha isiniin jenna waan biraan jennu dubbiin tanteetuni hedduu miidiyaa kanarratti hafarfamaatiin jirti. Oromoo gariidha fayyandaa taate gariin ammoo waan deeggaru fakkaata.
waan akkasiiti gaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dubbiin jirtu sana. Gama biraatiin ammoo TPLF guyyaa irraan kana Geetaachoo Raddaa dhiittee achi gubbaa buuftee jirti jedhanii bulchiinsa yeroo hundeessuudhaaf illee warri duraan gartee wanni irra ture sun gaafataatii jiran jedhanii oduun ammaan tana achirraa baate. Hooggantoonni waraana Tigraay bulchiinsa yeroo bifa haaraan akka ijaaramu walii galamee jaa BBC'n gabaasa gallakkiseen. Hooggantoonni humnoota Tigraay ofiin jedhan kun guyyootaaf erga wal gahanii booda jaa gabaasni BBC'n ammaan kana baase bulchiinsi yeroo irra deebiidhaan akka gurmaa'u murteessuudha beeksisanii. Bulchiinsi yeroo Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin hundeeffame itti gaafatamummaa sirnaan hin bahanne jechuudhaanis komii qabu dhiyeesseetii ture. Qaamota birootu itti fayyadamaa jira jechuudhaanis qeeqaniitii jiranii. Himannaa hooggantoonni humnoota Tigraay dhiyeessanii fi murtee dabarsan ilaalchisuudhaan bulchiinsi yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan durfamu hanga ammaatti yaada hin kennine. Bulchiinsi yeroo hooggansaa fi miseensonni aangoo ijoo qaban dantaa uummataa dhiisanii gantummaadhaan humna alagaa tajaajilan jedheetii warri kun dubbata. Haa ta'u malee ibsi kun waan miidhaa dantaa uummata irra gahellee ta'ee humna alaa kam akka ta'e wanni inni ibse hin jiru. Abiyyuma baana waan biraati miti abiyyi tajaajilaa jira malee waa uummata keenya tajaajilaa hin jirtu jechuu isaaniitti natti fakkaata. Haa ta'u garuu dubbiin sanuma walakkeessa bara dabree irraa eegalee wal dhabdee miseensota koree giddugaleessa TPLF gidduutti uumameen paartiin isaanii sun garee durataa dhaabbatichaa fi durataa itti aanaa dhaabbatichaatiin durfamutti bakka lamatti qoodameetii ture. Garee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu yookaan pirezidaantii naannoo Tigraay kan duraanii kan ture jechuudha. Saniin kan durfamuu fi garee obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamuu jaa gabaasni BBC'n asirratti dhiyeessu. Gareen obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamuu gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuu dirqama isaa sirnaan akka hin raawwanne gufachiisuu himaati ture jaa. Gareen dura taa'aa TPLF'n durfamu murtee duraan murteesse akka deeggaru ibsi hooggantoota waraana humnoota Tigraay ofiin jedhan kan guyyaa irraan kanaa beekuun ni agarsiisa. Alkallattiidhaan garee Dabratsiyoon kan deeggaran ta'uudha. Gareen durataa TPLF'n durfamu kun murtee duraan murteesse akka deeggaru ibsi hooggantoota waraana humnoota Tigraay alkallattiidhaan garee Dr. Dabratsiyoon deeggaraa jaa gabaasni asirratti. Ibsi hooggantoota waraana humnoota Tigraay baasan kun dadhabina bulchiinsa yeroo Tigraayitti kan xiyyeeffate yoo ta'u bulchiinsi kun yeroo turtii isaa dheeressuudhaaf yaalaati jira jechuudhaan himatee jira. Kanarraa kan ka'e bulchiinsi yeroo Tigraay laafeetiin jira jechuudhaan cimsuudhaan hooggantoonni biraan bakka bu'uu akka qabanillee ibsa isaanii keessatti eeraniitiin jiran. Lolaaf deemtiin itti fakkaatti jirre. Hooggantoonni waraana humnoota Tigraay yaa'ii 14ffaa TPLF bara dabree taa'eef beekamtii kennuudhaan hooggansi bulchiinsa yeroo akka jijjiiramu gaafataniiti jira. Hooggansi ammaan tana jiru kun akka jijjiiramu jala muranii gaafataniitiin jiranii. Hora falmisiisaa TPLF 14ffaan boordiin filannoo Itoophiyaatii fi hooggantoota dhaabbatichaa kanaaf beekamtii waan hin kennineef hooggantootaa fi miseensota dhaabbatichaa gidduutti qoodamiinsa guddaatu uumamee ture. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugaleessaa 17 ol kora sanarratti hin hirmaannee jaa gabaasni BBC'ti. Durataa dhaabbatichaa ta'uun irra deebiidhaan kan filaman Dr. Dabratsiyoon ammallee jechuudha. Gabri Mikaa'el TPLF waliigaltee Piriitooriyaa kan mallatteesse TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay keessaa harka walakkaa waan qabuuf nama barbaanne bakka buusuu dandeenya jechuudhaan itti dhaadatanii jedhaniiti dubbataa turani. Bulchiinsa yerootiin alatti illee miidiyaaleen naannoo Tigraay keessa jiran dantaa dhuunfaa namoota siyaasaatii fi meeshaa humnoota alaa ta'an jechuudhaan otoo miidiyaa kam akka ta'e hin ibsin hooggansi waraana humnoota Tigraay kan ofiin jedhu kun addaan baaseetii jira jechuudha. Gama biraatiin gaa ammaan tana akka oduun achirraa jechaa jirtutti Geetaachoo Raddaa darbaniitiin jiranii waan jiruutu jira. Geetaachoo Raddaa kana eessatti akka darban Allahu alami ofii aangorraa kaasanii Gabra Mikaa'el bakka buusanii jiranatti fakkaatti. Gabra Mikaa'el bakka Dabratsiyoon aangoorratti deebi'ee jechaadha. Boqa ajaa'ibaati. Gamti Tiraampuma ta'e naan jiga. Waan akkanaatu jira gamanaan Eertiraa wajjin walitti nu araarsijeetii kadhataa jira jechuudha geenye jirra mootummaan Itoophiyaati. Eertiraa kana mootummaa Eertiraa kana wajjin walitti na araarsaa jee mootummaa Eertiraatti Abiyyi Ahmed waa ergatee akka dhageenye oduun achirraa baatuun ni addeessiti garuu namichi bo'uusati baala geedha maaltu amanaa miti. Anuu gaafa kaan Tigraay irratti na duulchiftee Tigraay na fichisiiftee akka malee na gootee na jalaa garagaltee ati baala geedhaa jeeniiti jalaa hidhee jechaa dhageenye jirra. Maalirraa akka gaame hin beekamu haa ta'u garuu
akka oduun achirraa deemaa jirtutti namichi Eertiraadhaa sun warra faannooti wajjin hojjechaa jira. Faannoo tana gargaaree Abiyyi Ahmed irratti duula banuudhaaf hedduu karoorfataa turanii gidduu kana mootummaa Somaaliyaa dabalatee warra Abiyyi wajjin walitti aara qaban gareelee Abiyyi Ahmed wajjin walitti aara qaban wajjin hedduu walitti deddeebi'anii marii yeroo godhan argaati turre miidiyaa irratti maal akka isaan mari'atan mooji wanni guddaan isaan mari'atan Abiyyi kana karamitti kuchiifnaadha. Abbichuu gire hedduudha xamadanii qabanii jiranii faannoon akkasii waboon akkasii Abiyyi Ahmed yoo nagaa barbaade dafee biyya tana dhaqqabuudhaaf kunuu Tigraay jechuun wal loltee amma Abiyyi Ahmed yoo quba itti laatu taate jarri kun dhugumaan Geetaachoo sana ciikaasanii kana jechuun lollee haaraatti banamaa jechuudha. Naannoon Amaaraa bilbilte Itoophiyaan naannoon Amaaraa bilbiltee Tigraay ta'e duraanuu bilbiltee daarottee ammallee bilbiluu deemtu Oromiyaan silaa ibiddi takka irraa dhaameen beeku jalaa gubbaanii egaa kun hundi dabalamee biyya duraanuu daaraa taa'etan walitti deebisi gaabu kana godhanii Abiyyi Ahmed akkam godhuu deemarree dubbiin jajjabduudha. Kanaafuu abbichuun dafee of dhaqqabuu qaba jee hayyoonni yaada kaayatii jiranii dafee gama marii as deebi'ee uummata hunda hirmaachisee warra wal lolaana jiru kana aboo dimokiraasiitti ceena jee harka wal qabuu danda'uudha qaba. Abbaa fedhe uummanni filatee abbaa fedheen akka bulu nageenya akka bu'u gaafin isin gaafatan hundinuu akka deebitu je'ee yoo jala muree gattaa'ee marii nagaan gaggeessin daranuu biyyi gara daaraa ta'utti deemaatii jirti kana quba qabaadhaa jechuu waan akkasiitu deemaa jira. Isinitti gabaa jennee jirra gaabo.